Ashama hordoftoota biraan eessa zeddee chaanaalii hordofaa jirtan yaadha. Gaaffii gaafachuuf ala baheetu jira. Barattoota asallaa baratan naannoo mana barumsaa isaanii deemeetiin gaaffii gaafachaa jira. Sis akkana hordoftan laayik sheer godhaa akka jalqaba akkasii naa jalqabdan abdii kiyya namoota baay'ee gaaffii gaafachaatiin jira. Sinis sabskiraayibdhaan yaada naa barreessuudhaan koomentii irratti naa jechisuudhaaf akkana jabeessitan abdii kiyya guddaadhaan lafaana tura. Gaaffiin asii gaafachuu jedhu uummanni Itoophiyaa meeqa lakkoofsan? Inni uummata Itoophiyaa mana jechuu hin danda'u. Mana jechuun waan hin lakkaa'iniif meebi tilmaama dhiyoodhaan yoo waan hagana jedhu dubbatte malee garuu mana jechuu hin danda'u. Ashimii hagana jedhu akka lakkaawamee jirutti jechuudha. Naannoo miiliyoona 6 yookiin Boonsaa Mahammad jedhama. Jiraatu bulchiinsa magaalaa Sallaati. Asuma asallaa keessa jiraata jechuudha. Gaaffiin jalqabaa asii gaafachuu barbaade baay'een uummanni Itoophiyaa meeqa? Miiliyoona 115. Abdurrahmaan jetti. Ashi gaaffiin har'a asii gaafachuu barbaadu baay'een uummata Itoophiyaa meeqa? 2. Ishee irra laatee gimmiti amma meeqa sitti fakkaatanitti? 2 bicha shamaraa dhiira. Shamaraa dhiira. Ishee laakisii godhatu jaaladha. Yeroo ammaatti jechuudha shamarratti irra soba moo dhiiratu irra soba? Shamaraa irra soba. Maali asabdu shamarree mee? Jechuun haga beekumsa keetirraa haga namni beeku dhiira yookaan shamarratti irra soba hin jedhama. Mee sababoota sadii wayii naa tarreessitoo kaza gaaffitti aanutti deemna jechuudha. Shamarri wanti sobduu fi tokko akkuma shamarummaa isiitiin uumamni haa garagara ta'u malee dhiiraan isiinis tokkuma. Haalli sobummaa isiitiif garuu nama tokko yookiin jaalatamuudhaaf inni biraa mootuyyuu yeroo isa san bira taruudhaaf yeroo bira darbuudhaaf kanumaaf sobdii jedhan akka kootitti. Gaaffiin itti aanu ammoo asii gaafadhu shamarratti irra soba moo dhiiratu irra soba? Shamara. Maaliif sobdu shamarri mee yeroo ammaa? Maaliif sobdu? Gisee baay'ee dhiira baay'ee wajjin turte waan ta'eef saniif sobdi. Angaruu akkasii yaada. Galatoomii. Gaaffiin isa lammataan shamara moo dhiiratu irra soba yeroo ammaa keessatti jechuudha. Yeroo ammaa kanatti yoo ilaalle shamarrantu soba. Isaas yeroo kanatti baay'inaan akkuma beekamu baay'ina uummataa keessaa shamarrantu caala. Kanaafuu hin jiraame jaruma soba jechuudha. Akkas osoo hin ta'in yeroo baay'ee beektaa dhiiratu irra dhugaa dubbataa moo shamarratti irra dhugaa dubbataa malee baay'inaan nu caalus baachuu danda'an beektee isa kana mee adda baasitu natti himee? Akkasitti shamaruma. Galatoomii. Gaaffiin isa sadaffaan si gaafachuu barbaade faaruu naannoo Oromiyaa faarsuudhaaf si gaafadheera. Hin danda'u jedha faaruu naannoo Oromiyaa meebi ittiin qophoofne faarsuu hin danda'u. Gaaffiin isa sadaffaa immoo faaruu naannoo Oromiyaa naaf faarsimee gisee tokko dhiifama wajjin. Gaaffiin sadaffaan koo faaruun naannoo mootummaa Oromiyaa naaf faarsuu dandeessaa? Faaruu naannoo Oromiyaa baay'ee illee hin danda'u garuu agoo dandeera. Oromiyaa haadha seenaa guddaa galma sirna gadaa haadha caffee odaa kana baay'ee caalaan danda'u. Waa baay'ee galatoomii. Baay'ee galatoomii. Gaaffiin isaa arfaffaa maqaan abbaa keetii siif maal ta'a? Maqaan abbaa keetii anaaf maqaan abbaa keetii. Maqaan abbaa keetii siif maal ta'a? Maqaan abbaa kiyya. Baay'ee galatoomii. Gaaffiin kiyya arfaffaan ammoo maqaan abbaa keetii siif maal ta'a? Maqaan abbaa kootii abbaa makooti. Maqaatti waamama kooti. argattee jirta isa kana akka carraa ta'eetu siif maqaataa
Gaafiin si gaafachuu barbaadu inni shanaffaa immoo lukkuun fincoofti. Lukkuun hin fincooftu nalbaati. Sababni ishii fincoofne maaliidhaaf? Sababni isin hin fincoofneef. Sababni isin hin fincoofneef yoo waa hubannoo hin qabne. Ishi galatame. Gaafiin jaaffaan ammoo lukkuun fincaanii fincoofte jechuun si gaafachuu barbaadu. Lukkuun baay'isoo hin fincaantu na fakkaata. Sababni isaas hin agarre waan ta'eedha. Ishi galatame. Gaafiin marra ga'een jira. Gaafiin isa si gaafadhu dukkaan osoo deemne aduu bira ga'uu ni dandeessinaa? Lukaan osoo deemne hin ga'uu hin dandeenye. Maaliidhaaf? Jechuun saayinsiin teechisee jira beektee tilmaama waan nan teechiseef ga'uu hin dandeenye waan jedheef mee atis tilmaa. Maybe saayinsiin ga'uu yoo dandeenyedhe saayinsichi akka itti ga'uu danda'u isa beeka malee wanta ani immoo ga'uu danda'e yaadu hin jiru. Aduu keessa lafarraa kan fagaatu addeessa immoo aduutti irra fagaata. Addeessa immoo aduu irra fagaata. Aduu irra fagaata. Gaafiin torba afaan as gaafadhu gaafii dhumaati. Sa'aatii keetillee fudhachaatti waan nan jiruuf. Lukaan osoo deemne aduu bira ga'uu ni dandeenya? Lukaan osoo deemne lukaanii miti xiyyaaraan osoo geenye bira hin geenyu. Sababni isaas isiin waaqarratti waan maxxantee jirtuuf bira ga'uu hin dandeenyu. Garuu saayinsoonni lukaanis tilmaaman kaanitti turaniyyuu. Hin dhageenye ishee kana garuu. Bira ga'uuf miti hara bira hin geenyu. Ishee baay'ee galatoomi guddaa ulfaadhu. Hordoftoota keenya akka isin itti baartan abdii kiyya. Nama biraallee isiniif affida. Ishee galatuma abbaa.